Viidiyoo kana irratti afaan Oromoo gara afaan feene kamiitti jijjiiruuf yookaanis hiikkachuuf appilikeeshinii nu gargaaru akkasumas ammoo afaan biraa gara afaan Oromootti hiikkachuudhaaf appilikeeshinii nu gargaaru tokko waliin ilaalla. Appilikeeshinii kana Google Play Store irraa buufachuu dandeessu. Appii Google Translateedha kan nuti waliin ilaallu. Akkuma agartan kana naannoo namoota biiliyoona tokko oliin appii instaalii godhamedha. Afaan hedduu of keessaa qaba waan ta'eedhaaf akka addunyaatti namoonni hedduun isaanii appii kana ittiin ni fayyadamu. Kana jalqaba instaal godhattu. Ani instaal godhee qaba waan ta'eef open jedheen bana. Open jedhee wayitan banutti egaa gara fuula kanaatti na fida. As filannoo lamatu jira. Gara kanaan afaan tokko filannaa akkasumas ammoo gara kanaan afaan lammaffaa itti hiikkachuu barbaanne ni filannaa jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf afaan Ingiliffaarraa gara afaan Oromootti akkamittiin akka hiikuu dandeenyu isin agarsiisa. Jalqaba irratti as Ingilish kan jedhu kana afaan biraatu jira taanaan irratti kiliik gochuudhaan isa tokko as keessaa laanguweejii barbaadan ni filattu. As biratti immoo search gochuudhaan argachuus ni dandeessu. Ingilish jettanii wayita search gootan haala kanaan isiniif dhufa. Jalqaba irratti Ingilishii gashattu. Itti aansuudhaan bakka kana irratti ammoo laanguweejii yookaan afaan kan biraatu jira taanaan bakka kana afaan Oromoo galchuudhaaf jalqaba laanguweejii bakka kana jiru irratti kiliikii gootu. Itti aansuudhaan irra keessoo kana mallattoon sarchii ni jira. Mallattoo sarchii kana irratti bu'uudhaan Oromoo jettanii sarchii gootu. As biratti argattu dhufee bakka kanatti isiniif galaa jechuudha. Kun maal godha amma afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti tiraanisleet gochuuf kan gargaarudha. Mee fakkeenyaaf barreeffama tokko koppii goonee fidnee ilaallu. Amma fakkeenyaaf barreeffama kana koppii gochuudhaan fidnee bakka appii ammaatiin gara afaan Oromootti hiiknu. Barreeffamni kun akkuma agartan afaan Ingiliffaatiin jira. Hiikasaa yoo nuuf hin galle maal jechuu akka inni barbaade yoo barreeffamni tokko nuuf hin galle kallattumaan barreeffama sana jalqaba maal goona selektii gochuudhaan koppii goona. Itti aansuudhaan gara appilikeeshinii Google Translate kana deemnee peesti jennaani. Peestiin asumarra jira. Wayituma nuti peesti goonu automaatikaalii kallattumaan ofuma isaatiif gara afaan Oromootti tiraanisleet nuuf godhee jira jechuudha. Kun akkuma as biratti agartan kana gara afaan Oromootti tiraanisleet nuuf godhee jira. Dubbisnee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Faallaa kanaa ammoo barreeffama tokko afaan Oromoodhaan barreessinee gara Ingiliffaatti hiikkachuu yoo barbaanne maal goona? Mallattoon xiyyaa gidduu kana ni jira. Akkuma agartan kana isa irratti kiliikii gochuudhaan bakka wal jijjiirra. Amma gaafa bakka wal jijjiirru afaan Oromoorraa gara Ingilishii yookaanis gara afaan Ingiliffaatti hiikaa jirra jechuudha. Mee fakkeenyaan ilaallu. Afaan Oromoodhaan bakka kanatti wayi tokko haa barreessinu. Kiliikii gochuudhaan karsariin kun nuuf dhufa. Akkam bulte jedheen fakkeenyaaf barreessan. Kunoo good morning. Battaluma sanaan tiraanisleetii naaf godha jechuudha. Kana qofa miti afaan Oromoo gara afaan biraa gara afaan barbaadanitti hiikkachuu dandeessu. As Ingilish kan jedhu kana irratti kiliikii gochuudhaan as keessaa afaan barbaadan kan isinitti tole filachuudhaan irratti kiliikii gootu. Yoo ammoo as keessaa dhabdan bakka kana search kan jedhu jira. Isa irratti kiliikii gochuudhaan afaan barbaadan filattanii gara afaan feetan kamiitiyyuu mala salphaa ta'een tiraanisleet godhachuu yookaanis hiikkachuu dandeessu. Viidiyoon kun egaa gabaabaadhumatti kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik godhaa, sheer gochuun hiriyoota keessaniin bira ga'aa. Chaanalii keenya kana ammoo sabiskiraayib goone taanaan sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a.